sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Kibxata Guraandhala 14 bara 2017. Harka fuuni akkam jirtu kabajamuu fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaalmichuu lammiisin dhageessuun eegalla. Akkasumas barruu mata dureen isaa onnee Oromoo bilisummaa dhabee bookokee bilisummaa qofatu qabbaneessa kan jedhuun walaloo beeksisaa fi wallee warraaqsaas ni qabna. Hundumti isaanii wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuu ani Biiftuu Galgalooti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa waliin aan michuu lammiiti. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti diddaan uummataa daran jabaachuurraan kan ka'e waraanni mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti dararaa fi sakatta'insa hamaa geggeessaa akka jiru himame. Haaluma kanaan godina Arsii magaalota Dodolaa fi Shaashammannee keessatti waraanni wayyaanee uummata irratti dararaa guddaa irraan gahaa jiraachuun dhaga'ame. Daandilee arfan Shaashammannee seensisan hundarratti imaltoota konkolaataa keessaa duuchanii sakatta'uun cimee itti fufuun uummanni yeroon bahee akka yeroon manatti hin deebine godhamaa jira jechuun qeerroon bakkichaa gabaasan. Magaalli Dodolaatis bifuma kanaan dararaa uummataa keessummeessaa jiraachuu maddeen keenya gabaasaniiru. Oduu biraan mootummaan weerartuu wayyaanee yeroo garaagaraatti ilmaan Oromoo qe'ee isaarraa buqqisuun godaansisaa jira. Ilmaan Oromoo hedduun Oromummaa isaanii qofatti yakkamuun biyya abbaa isaaniirraa ari'amanii biyyoota hambaa keessatti dararamaa akka jiranis beekamaadha. Haaluma kanaan qindeessaa muuziqaa Biraan Zariinuu fi weellisaa Sa'ad Awwal dhiibbaa fi gagaama lubbuu mootummaa wayyaanee itti aggaame jalaa lubbuu isaanii baafachuudhaaf biyya abbaa isaanii dhiisanii baqachuuf dirqamuu ibsan. Raayyaa istiidiyootti walleelee Oromoo keessumaa ammoo sirboota warraaqsaa hedduu qindeessuudhaan kan beekamu artiist Biraan Zariinuu fi qophii Daddaraaroo jedhamu irratti tokkoffaa ba'uun kan injifate artiist Sa'ad Awwal yookiin Sa'ad Daddaraaroo akka jedhanitti wayita ammaa kana aartii fi artistoonni Oromoo haala akkaan rakkisaa keessa jiraatanis dhugaa Oromoo lallabuu uummata qabsoof kakaasuu fi bilisummaaf warraaquu irraa of boodatti deebi'aa akka hin jirre dubbatan. Uummata Oromoo keessattuu labsii hatattamaa wayyaaneen baaseen booda ajjechaa hidhaa fi saamicha ija baasetu irratti geggeeffamaa jira kan jedhan artistoonni kunneen erga artist Abrahaam Raayyaa qabamee hidhameen booda isaanis akka bakka argamanitti qabamanii fi mootummaa wayyaanee irraa beeksisni irratti bahee barbaadamu qabeenyi istiidiyoo Raayyaa fi kan dhuunfaa isaaniittis saamamu maallaqni baankiidhaa qabanis duraa ugguramuu ibsan. Qoreedhaan baasu waan ta'eefis diin afaan qawweetiin nu garboonfate afaanuma qawweetiin falmanne ofirraa kaasuu malee falli biraa hin jiru jedha artisti Sa'aad. Hojii adda bilisummaa Oromoo hojjeteen uummanni keenya ijaarameera, dammaqeera, tokkummaa jabaallee qaba waan ta'eef hedduu nama gammachiisa kan jedhu artisti Birhaan gama isaatiin tokkummaa kana caalaatti tifkataa diina of irraa kaasuuf hunduu waan danda'uun qabsoo bilisummaa Oromoo cinaa akka hiriiru dhaame. Godina Harargee Bahaa aanaa Funyaan Biraa naannoo magaalaa Gursum bakka hedduutti torbaan darbe guyyaa jimaataa irraa eegalee lolli ulfaataan uummata Oromoo irratti geggeeffamaa jiraachuu maddeen gabaasan. Uummata keenya meeshaa hidhannoo of harkaa hin qabne irratti mootummaa wayyaanee waraana poolisii Liyyuu Haayil jedhamu leenjisee yakka duguuggaa sanyummaa geggeeffamaa jira jechuun qeerroon bakkichaa addeeffatanii dubbatan. Mootummaa wayyaanee waraana poolisii Liyyuu Haayil Sumaalee jedhu ofiin leenjisee hidhachiisuun
uummata siviilii irratti yakka waraanaa ulfaataan itti fufinsaan geggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, haalli Harargee Bahaa keessa jirus torbaan darberraa kaasee akkaan ulfaataa fi yaaddessaa waan ta'eef uummanni Oromoo bakka jirtan hundaa uummata Oromoo qe'ee isaatti dhumaa jiruuf haa dirmannu. Daangaa Oromiyaa dhiiga gootota Oromoo kumaatamaan sararame wareegama qabsoon gaafatu kamuu baasuun haa tifkannu jechuun dhaamsa Oromummaa dabarfatan. Dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa INSA Information Network and Security Agency jala galuun hojiin isaa hundi gulaallii fi hojiin editoriyaal gama INSAtiin taasifame akka qilleensarra oolu murtaa'uun federaalarraa xalayaan barreeffamee fi isaan harka gahuu isaa odeeffannoo keessaa nu qaqqabe ni addeessa. Kana jechuun hooggansa waajjira tikaa biyyattii jalatti akka bulu jechuudha. Dhaabbata tikaa biyyoolessaan to'annoo taasisanii akka ofiin barbaadanitti akka hojjetamu taasisuufidha. Bulchiinsi mootummaa Oromiyaa waan jedhu ni ilaalla jedha namni eenyummaan isaa akka himamu hin feene akka nuuf gabaasetti. Sirni abbaa irree wayyaanee kan humnaa fi aangoo qawween biyya saamuu bare yeroo ammaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dirqiidhaan uummata Oromoo mana isaa keessaa gad guuruudhaan maqaa leenjii hidhattootaa jedhuun gidirsuun akkuma itti fufetti jiraachuun gabaasame. Uummannis guutummaa golee Oromiyaa keessaa dirqiin hojii isaa irraa waamamuudhaan leenjii hidhattootaa akka fudhachaa jirus himame. Humni waraanaa weerartuu wayyaanes maqaa labsii hatattamaa da'oo godhachuun uummata Oromoo saamuu, ajjeesuu fi hidhuun godinaalee Oromiyaa mara keessatti kan duraa caalaatti itti fufuu uummanni iyyachaa jiraachuu gabaasaaleen bakkoota garaagaraa irraa nu qaqqaban ni ifoomsu. Wayyaaneen sodaa qabduuf jecha bakkeewwan tokko tokko waraanaan abuutti jirti. Godina Wallagga Bahaa Ona Saasigaa naannoo Dangaallee Koongee Tulluu Waataa irratti waraanni wayyaanee meeshaa guddaa hidhuun akkasuma bakka sanatti waraana konkolaataa ja'a bobbaasuun eegaa jiraachuun himame. Akkasumas hidhattoota gandaa leenjifachaa jirtu uffata komaandi poostii itti uffisuun hidhattoota wal jala fuudhuun uummata doorsisuu itti fuftee jirti jedhe qeerroon bakkichaa. Oduu wal qabatuun mootummaan abbaa irree wayyaanee maqaa labsii hatattamaa da'oo godhachuudhaan dargaggoota qaroo Oromoo ukkaamsuu akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaanis dargaggoo maqaan isaa Eebbisaa Raggaasaa jedhu dhalootaan nama godina Horroo Guduruu Wallaggaa Haratoo kan ta'e leenjii istaatiksiif magaalaa Naqqamteerraa gara magaalaa Hawaasaa deemee humna tika wayyaanee ukkaamsamuu hiriyoonni isaa dubbatan. Akka hiriyoonni Eebbisaa jedhanitti Eebbisaan eessa akka bu'e hin beekamu. Eebbisaan yeroo garaagaraa hidhaan dararamaa nama turee fi ammas marsaa sadeffaaf qabamuus himan. Kun ammoo naannoowwan Oromiyaa mara keessatti waraana wayyaaneen dargaggoota keenya irratti adeemsifamaa waan jiruuf tokkummaan kaanee haa falmannu jechuun dhaamsa isaanis dabarfatan. Waraanni weerartuu wayyaanee uummata Oromoo ajjeesuuf bobbaafame bakkoota hedduutti saamicha qabeenya uummataa irratti adeemsisuu saaxilame. Haaluma kanaan ajajaan agaazii Geedoo hanga Naqqamtee akkasumas Geedoodhaa hanga Fincaa'aa kan hoogganu Girmaa namni jedhamu daldala seeraan alaa fe'uudhaan magaalaa Finfinneerraa gara Fincaa'aatti fe'uun yeroo inni keellaa hundumaa dabarsee magaalaa Fincaa'aatti harcaasaa jirutti humni bittinneessaa Oromiyaa dhukaasa itti banuun to'annaa jala oolchaniiru jedha gabaasni nu qaqqabe. Namichi kun daldala seeraan alaa yeroo dheeraa dalaguun konkolaataa 2 horatee jira. Ayisuuzuu gabateen isaa 1971 fi effiserii kan horatedha jedhu namoonni beekan. Akkasumas sanaan dura warshaa sukkaara Fincaa'aa irraa sukkaara kuntaala 90 konkolaataa isaan osoo fe'ee gara Finfinnee deemaa jiru keellaa tokko darbee magaalaa Fincaa'aa keessatti humna poolisii federaalaan to'annaa jala oole jira jedhu gabaasonni keenya. Namichi kun keellaa jiran hundaan walii galuun saamicha Oromiyaa irratti geggeessaa jiraachuun saaxilame. Akkasumas isarraa kan hafe daldalaa biraan yoo waan kana fe'an saamsisuu fi dhiisisuun humna daldaltoota laamshessaa jiraachuunis himame. Akkasumas magaalaa Waayyuurraa konkolaachisaa Biraanuu kan jedhamu ajajaan agaazii Girmaa waliin ta'uun daldaltoota toora san jiran saamuu fi saamsisuutti bobbaafamanii jiraachuun illee himame. Yaaduma wal fakkaatuun ajajaan agaazii godina Wallagga Lixaa hanga Bahaatti yookiin hanga Leeqaatti hoogganu kan teessoonsaa gullisoo ta'e buna seeraan ala Wallaggarraa gara Finfinnee geessuun badhaadhina qaxxaamuraa horachaa jiraachuunis ibsame. Dhuma irratti galata.
Dubartoonni Ayirlaand jiraatan gurmuunis ta'e telefoonaa wal dubbisanii qeerroo Oromoo Oromiyaa keessatti lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne diina hamma funyaaniitti hidhate dura dhaabbate wareegama ulfaataa baaseef gadda qaban ibsanii kan falmaa bilisummaa saba isaaf osoo qabsaa'anii madaa'anii fi qe'ee isaanii irraa ari'atamanii bosona keessa jiraatan bira dhaabbachuuf yuuroo 450 gumaachanii jiru. Gara fuulduraattis waan dandeenyu gochuuf qophii ta'uu keenya ibsanna jedhaniiru. Akkasumas miseensonni naannoo kana Ayirlaand jiraatan waraana bilisummaa Oromoo WBO bira dhaabbachuuf yeroo 900 walitti qabuun gumaacha godhanii jiru. Fuula duraafis itti fufinsaan akka waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbatan dhaamsa erganii mirkaneessaniiru. Kanuma wajjin sabboontuun Oromoo biyya Ayirlaand jiraattu maqaan isii himachuu hin feene qabsaa'ota Oromoo waraana bilisummaa Oromoof yeroo 500 qeerroo biyya keessaa harka qullaa diinaan falmaa jiru bira dhaabbachuuf yeroo 400 gumaachite jirti. Kana duras gargaarsa fakkaataa gochuun ishee ni yaadatama. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoos maqaa qeerroo bilisummaa Oromootiin Oromoota Ayirlaand kan ba'etti isinii haa guutu argadhaa malee dhabinaa jechuun galateeffatama. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii. Beeksisa. Bobbaa Birmachuu Biyyaa. Sagantaan marii uummata bal'aa adda bilisummaa Oromoon qophaa'e guraandhala 25 bara 2017 magaalaa Atlaantaa keessatti ta'uuf jiraata. Qophii kanarratti hooggantoonni olaanoon dhaabichaa argamanii haala qabatamaa yeroo ammaa qabsoon bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamu keessa jiru hanqinaa fi jabina isaa ifaa fi bal'inaan uummataaf dhiyeessanii ni mariisisu. Uummanni Oromoo Joorjiyaa fi naannolee ollaa Teenesii, Noorz Karoolaayinaa, Saawus Karoolaayinaa, Filooriidaa, Alaabamaa fi bakkeewwan biroos ni hirmaatu. Yeroon kun yeroo mana taa'anii quba walitti qabanii fi gola keessatti wal komataa oolan miti. Kan ifatti dhugaa walitti himanii gidiraa hamma akka sabaatti waloon harka qabuuf waloon birmatan malee. Gaaffii qeeqaa fi yaada kamiifuu waltajjiin marii kanaa banaa fi bal'aadha. Fardis dirreenis kunoon ta'uuf jiraata. Karaa hundi gara marii birmachuu biyyaa Atlaantaa nama geessa. Adda bilisummaa Oromoo koree qopheessituu bobbaa birmachuu biyyaa. Odeeffannoo dabalataaf karaa bilbilaa 424-422-1933 yookaan 424-552-43 argachuu dandeessu. Oduu kan isin biraan ga'ee jaalmichuu ture ni galateeffanna. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti isiniif darbudha. Wallee warraaqsaa tokkoon booda barruu jiituu gadaan barraa'een isiniif dhiyeessa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan ammas irra deebiin isin affeera. Hiddi mukaa baay'ee jirmi mukaa tokko. Hiddi mukaa baay'ee jirmi mukaa tokko. Sanyiin namaa baay'ee garaan dhiiraa tokkotti garaan dhiiraa tokkotti tonneen dhiiraa tokko tonneen dhiiraa tokko. Kan lammiidhaan taane maaluun bu'aa buusa. Kan lammiidhaan taane maaluun bu'aa buusa. Miilli garaa oofnaan garaan mataa oofnaan kaalaa nama buusaatti kaalaa nama buusaatti boolla nama buusa. Murraan gajjaa murii somboof qottoo garra. Murraan gajjaa murii somboof qottoo garra. Duulaan sabaaf duulii duulaan biyyaaf duulii ormaaf duuluun farra tormaaf duuluun farra tormaaf duuluun farra diinaaf duuluun farra. Kusaa illee amtee teenyuutti irra rafa. Kusaa illee amtee teenyuutti irra rafa. Akka diinu jirtee sanyii nu balleessu. Akka diinu jirtee gumaa eenyu tafaatti gumaa eenyu tafaatti gumaa eenyu tafaatti gumaa eenyu tafaatti. Deessuun ciniinsuun jiltuut yaa Rabbi mucaa kenni. Deessuun ciniinsuun jiltuut
yaa bala silmoo kenni qabsaan koreen jilu didaaniitu sinjilu falmataanidhaan jilu murataanidhaan jilu yaa balaas mirga kennitti yaa rabbi mirga kennitti yaa rabbi mirga kennitti hurriin gaala yoo marsee gungumnaan roobuusaati hurriin cillimo marsee gungumnaan roobuusaati haadhoon mana nu lollaan lammiin keetti nu dhaannaan haadhoon mana nu lollaan lammiin keetti nu dhaannaan tormi nu nyaachuusaati tormi nu nyaachuusaati tormi nu nyaachuusaati tormi nu nyaachuusaati. Bada robe himbalali malo robe hisharari malo robe himbalali ya afutu ganda sobde natini gini malo sobde natini gini malo sobde natini gini arkadi ganyata sobde natini gini malo sobde natini gini malo sobde natini gini Onnee Oromoo bilisummaa dhabee bokokee bilisummaa qofatu qabbaneessa. Oromoon erga onneen isaa waan barbaadu dhabdee bokoktee jaarraan tokko darbee jira. Onnee Oromoo dheebottee dheebuu baasna jechuun burqaaleen burqan hedduun garuu ittuu isa dheebossani. Nyaata taanee quubsinaan kan jedhan hedduun waan jedhan haalanii deebisanii isa nyaatani. Bidiruuleen si ceesisnatiin jechuun dhaadatan tokko tokkos galaana walakkaa gahanii cabuun albeen lafeettiin cabsuuf abdatan tiruurra geessee cabdii isa jechisiisani. Kaan ammoo waadaan isaanii qilee buutee Oromoo abdii qofaan ija akka culcul godhu isa dirqamsiisani. Oromoon tarii kanatu furmaataa tarii sanaa jechaa jaarraa tokko oliif ifaajus garuu abdii kutee harka marateen teenye. Har'as dheebuu onneessaaf bishaan kan taate beela garaasaaf nyaata kan taate dhiiga taatee isa keessa facaatee kan lubbuutti tortu humna taatee jabeessitee kan bor isa soortu har'a wareegama hedduu baasistee orma ija keessa ilaalsistus boru qabeenya dhuunfaasaa kan taate bilisummaa barbaadurraa boodatti jedheen beeku. Har'a ayyoliin Oromoo deessuma seente ta'anii bo'aa jiru. Miixatanii dahanii ormi akka culullee jalaa funaannataa jira. Bor harka naqaba baratee iddoo namaanaaf gahaa jedhanii mana barnootaatti arganii dhalli isaanii doofaan ajjeefamee beekaan boriif abdatame fayyaa manaa bahee reeffisaa haadha deesseef deebi'aa jira. Imimmaan harmoolii Oromoo burqaa hin gogne ta'ee ganamaaf galgala watwaatu. Garaan dhalaa obsa dhabee of abaaru. Ta'us haati goota deesse goota hiitee gololiin kaawwanne. Haati lugna deessee marqaa jala keessee onkilma koo jettii haati goota deesse bodee harka keessee lolilma koo jettii jechaa ilmaan ishee Oromiyaaf waraana Oromummaan isaan leenjise gootee gumaachaa jirti. Akkasuma abbootiin Oromoo cabanii guddisanii ilma koo naaf gahe na soora jedhanii yeroo abdatanitti dhala isaanii dhabanii yeroo isaan imimmaan facaasan argaa jirra. Abbootiin Oromoo dhala isaan boriif akka galaatti kudhaammatan halagaan biliqii tokkotti lafa buusee aadaa adeemu. Imimmaan dhiiraa keessatti coccobsaa waaqaaf lafa komataa jiru. Ta'us ilma koo dabeessa ta'ii lama buli jedhanii ilmaan isaanii hin gorsine. Har'as gootummaa kalee sana ilmaan isaanii leenjisaa jiru. Imaanaa dhalaaf dabarsaa jiru. Gantuun hin dhalatin dhalatuun guddatin jedhanii ilmaan isaanii irbuu eeguu barsiisan malee sodaa tasumaa hin shaakalsiifne. Qeerroo fi qarreenis quba walitti qabuurra harka wal qabatanii falmataa jiru. Du'a, hidhaa, dararaa fi ajjeechaa mootolee Habashaan bulee ka'ee itti labsamu akka tisiisa gurra arbaa lixxeetti lakkaa'anii qabsoo finiinsaa jiru. Jaala isaanii biraa lukkee diinaan ajjeefamiif imimmaan isaan cobsan booree torte malee mogolee isaan hin buusne. Egaa aarsaa hamma kana xiqqaa hamma guddaatti baasuun Oromoo waa malee miti.
onnee isaatu bilisummaa dhabee dhidhiitataa jira. Garaa isaatu bilisummaa dheebotee gubachaa jira. Keessa Oromoo kan qabbaneessu aannan bilisummaa Oromoo kan dhunachiisu hamma dhufutti garuu onnee kana homtuu tasgabbeessuu hin danda'u. Gabrummaan jaarraa tokko oliif Oromoo mataa gubbaa yaabee hanga miilla isaa jalatti kufee Oromoon abbaa biyya isaa ta'utti wanti Oromoo gammachiisu hin jiru. Tarii gantuu fi of dagattuun tokko tokko lafee ilmaan Oromoo akka qoraanitti cabee dhiiga ilmaan Oromoo akka lolaa gannaatti lola'ee irra tarkaanfachuun diina waliin sirbuu malu. Diinota Oromoo waliin dhiichisuun imimmaan Oromoo barootaaf hin qoorre ittuu dhangalaasu ta'a. Madaa Oromoo barootaaf hin qooriin jiru akka hin qulqulleeffis tuttuqanii dhiigsu ta'a. Isaan akkasii dhiiga isaan itti qoosuun irra tarkaanfatan galaana ta'ee akka isaan nyaatu shakkii hin qabnu. Warreen garaaf bulan garaatu dhidhiiba isaan buusa. Bor erga yeroon itti darbitee gaabbuuf jiru. Har'as garuu ilmaan Oromoo waloon falmataa jiran humni diiguu hin jiraatu. Gaaffii Oromoof sossobbaan kamuu deebiis furmaatas ta'uu hin danda'u. Nama foon beeku sombaan hin sossoban jedhu mitiiree. Gaaffiin Oromoo barootaaf deebii dhabee hanga deebii argatutti ammas falmaan Oromoon adeemsifamu ittuma fufa. Tarii har'a gaaffii Oromoo gara dabarsuun kanneen Oromoo tasgabbeessuuf yaalan waan milkaa'an isaanitti fakkaachuu mala. Kun garuu tasumaa wanta ta'uu hin dandeenyedha. Walitti qabuun ta'uu jedhee kan mammaake Oromoon sossobbaa diinaaf gurran qabu. Har'as borus hamma gaaffiin uummata Oromoo deebiin argannetti wanti Oromoo qabbaneessu hin jiraatu. Onneen Oromoo kan bokokee finiinaa jiru bilisummaa dhabeeti. Onneen Oromoos kan qabbanaa'u guyyaa bilisummaa argate qofa. Gaafas ilmaan Oromoo biyyoota garaa garaatti faffaca'an ni funaanamu. Kanneen Oromummaa yakkatti ta'ee gidirfaman aara galfatu. Bilisummaaf kanneen wareegaman reeffi isaanii daadhii dhugee qabbaneeffata. Haqni haqa taatee soba bakkaa balleessiti. Gaaddidduun biiftuu haguugee mulqamee hundumtuu ifaa ta'a. Hamma guyyaa sanaatti garuu falmaan itti fufa. Onnee Oromoo kan qabbaneessu deebiin gaaffii Oromoo bilisummaa qofa. Waaqni garaa gurraachaa haqa bakkattaa deebisu. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Barreessituun barruu kanaa Jiituu Gadaatii Horaa Bulaa. Abdiin kutatiin jabaadhu qomoo koo rakkattee naftuu warra taatus rakkoo qeerroof qarree qabdaa jabboo akka jajjabee diina kee furreessuuf fedhee morma qabee isa of hin qusanne lubbuu of wareeguuf gabrummaarra ce'ee bilisummaa arguu qabdaaf dhala jabaa dhala siif dhaabatu mogolee hin laafne miilla sumaaf kaatu goota ilma Oromoo isa sodaan qabne diinaaf garaa hiree kan karaarraa maqne qarreen tana Oromoo ishee jabarfataa garaa ishee qabatee sabaaf jedhee yaada. Hundumtuu sumaa fi anaaf si'iif jedhee biyya isaa Oromiyaa diinatti hidhee mirga isaaf falmataa qeerroon Oromiyaa abdiin kutatiin jabaatu hiriyaa gabrummaan uffinee lallabne iyyinee addunyaaf ibsinee harka keenya qabnee har'as falmaa jirraa yoo aara galfamee hanga bilisoomaa gadi teenyu jettee urgaan bilisummaa hundumattuu dhufee dhalataan falmatee harka diinaa nuffee qalamaaf kitaabaan diina isaa waraanee mirga isaa gaafatee diina isaa dhaanamee miilli abashootaa bara dhufaa darbaa maaf nurra ijaajjaa maaliif taala darbaa jedhee falmaa jira goonni koo jajjabee mataa gubbaa yaabuuf diina isaa qaqqabee hunduu falmaa jira haqaaqee diina isaa abshir barii dhufee dukkana calaasaa. Falmiin saba keenyaa har'asitti fufaa abdiin kutatiin nu bilisummaan ni dhufaa. Guyyaan jira abshir guyyaan bilisummaa sodaattee irraa falmii takkaan taatu homaa gammaduudhaaf jirtaa ilmaan kee funaantee warreen faffaca'an kottaa jettee waamtee tarii gaafa sanaa. Booka naqxee sangaa qaltee naa gammadaa ollaa waamtee ilmaan kee bara dheeraa qachaa ilmaan kee dhumanii foowwaachaa dhiigni dhangala'ee malii isaa ga'ee kolfaa qaqqasaataa dabareessi ga'ee har'a kee ilaaltee of duuba mil'atiin harmee Oromiyaa mogolee hin laafee
garuu dhugaa qabdaa maaf laaftuunaa kan keetu kee ajjeesa dhalatu diigamana obbolaasaa qalee hedduutu dibatee gootummaadha ta'ee gurrasaa uratee kan keetu si nyaatee kunoo si nyaachisaa kanatu na buusee boriif si yaachisaa ta'us immoo inni ati maasanii guyyaan dhufaa jira abdiin fudhatini guyyaan jira obsii hidhadhu garaa dhalaa diinii kee gad ba'ee gaaficha ol gallaa deessuu dhabde taatee boosu si'achi gumaa keessiif baasuuf diina buusu dachii gaafasiif qophaa'e ililchuudhaaf harmee haqamuuf kunoo imimmaansiif game dhalli kee ka'anii sumaaf falmaa jiru si'achi noroomu kan si'iin cicciru falmiin saba keenyaa har'a sitti fufaa abdiin kutatiin bilisummaan ni dhufa. Duumessa baddaa gaara laalii cillima gubbaara laalii ambonya mariyaara. Duumessi baddaa gaara laalii daannisa gubbaara laalii ambonya mariyaara. Diga saba ko kichi lolainara diga barata jadu lolainara diga saba ko ambo lolainara diga barata kuja lolainara dume sabadagara lali tutta gubara lali beki gubara dume sabadagara lali tutta gubara lali beki gubara diga saba ko kichi lolainara diga barata matu lolainara diga saba ko bako lolainara diga barata kiga lolainara ya Allah tibada robe himbalali malo robe hisharari malo robe himbalali ya afuftu ganda sobde natini kini malo sobde natini kini malo sobde natini kini arkadi ganyata sobde natini kini malo sobde natini kini malo sobde natini kini gubara lali gara mulatara andume si badagara lali ya yo gubara lali gara mulatara diga sabako harlo dainara diga barata barilo dainara diga sabako ilulo dainara diga sabako asilo dainara jabse kormi wanjo dake jabse kormi wanjo dake dina numar se yau ana onne na damfise kase biya ba koti na base ke numar se dini akami tenya kawe bitane falmane guma basna ke numar se dini akami tenya kawe bitane falmane guma basna kanof dagate gorgadu wahidamnare kawe bitane falmane guma basna unkerotu galabata ilmi yartu gala senanyata faji orma fanifate kata pinyati guma gota galabatu basi guma gota gumanya nanse nansi gabata. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa bilisummaati.